mootummaan uummataan filatamee barii filannoo irraa kaasee yaadama bocatee gama siyaasni dinagdee fi hawaasummaan fayyadamummaa uummata isa filatee mirkaneessuu fi waadaa hawaasa isaaf galee qabatamaan dhugoomsuu fi baadiyyaaf magaalaatti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa guutuun cinatti inisheetiifiiwwan garaagaraa bocee halkanii fi guyyaa hojjechuun bu'aa guddinni ariifachiisaan irraa argamuu danda'e hojjechuu irratti argama. Hojiiwwan mootummaan hojjetamaa jiran kunis deeggarsaa fi hordoffii bakka bu'oonni uummataa hanga gadiitti gadi bu'uun taasisaniin fudhatamummaan mootummaa hawaasa fayyadamaa ta'e biratti dabalaa jira. Wanti har'atti dhaga'amaa jiru dubbiidhaan ibsamee kan dhaabbatu miti. Gammachuu guddaa, gammachuu onnee irraa madde, keessoo irraa madde, kan uummata kootiif kan tolu, kan malu, akkaataa kanaan wal jaalannee walii wajjin dhaabbannee of jijjiiruu biyya jijjiiruu hin dandeenye kan jedhu hawwiin koof gubannaan koo kana ture isa arguu danda'ee jira. Baay'ee gammadeen jira. Uummata Naqamtee guutuuf, uummata Wallaggaa guutuuf jaalalaaf kabaja guddaan isinii qaba. Akka jabaattanii hojjettan bitaa mirga ilaaluu dhiistanii mul'ata keenya isa adda baafannee of jijjiiruu of misoomsuuf keenya sanarratti xiyyeeffattanii jennaan waan ajaa'ibaa hojjechuu hin danda'ama. Naannoon Oromiyaas gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi qindoomina qaamolee mootummaa sadan seera baastuu, seera hiiktuu fi raawwachiistuun karoora xiqqii baafatee baadiyyaa fi magaalaatti inisheetiiviiwwan jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiran miira yeroo hin qabneen hojiirra oolchaa jira. Mootummaan keenya jijjiiramaa yaadama ida'amuutiin falaasama xabboo biyya keenya giddugaleessa godhate aadaa fi duudhaa keenya giddugaleessa godhateen jijjiirama guddaa keessa gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin biyya keenya waggoottan darban galchee jira. Yaadama ida'amu kana giddugaleessa godhachuudhaan keessattuu akkaataa yaadamicha irratti kaa'ameen humna waloo duudhaa uummatatti fayyadamuudhaan ce'umsa gama hundaan fiduudhaaf kallattii falaasamicha irratti muummee ministeera keenya kaa'aniin mootummaan naannoo keenyaa yaadama ida'amu giddugaleessa godhatee falaasama keenya aadaa fi duudhaa uummata keenyaa kan ta'e sirna gadaa giddugaleessa godhachuudhaan hojiiwwan adda addaa baroota darbe hojjetamaa jira. Caffeen Oromiyaas qaamolee mootummaa sadan keessaa tokko kan ta'e seera tumuu fi qaqqabsiisuu to'annoo fi hordoffii bakka bu'aa uummataan ijaarsa dandeettii caffee cimsuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun imala badhaadhina biyyaa fi naannoo mirkaneessaa jira. Caffeen Oromiyaa hojii seera tumuu fi qaqqabsiisuu hordoffii fi to'annoo bakka bu'ummaa uummataa ijaarsa dandeettii caffee fi qaamolee isaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turee jira. Gama biraan sirni hordoffii fi to'annoo cimaan jiraatee fayyadamummaan uummataa akka mirkanaa'uuf deemsi imala badhaadhina naannoo fi biyya keenyaa akka saffisuuf gahee isarraa eegamu bahachuu irratti argama. Akkasumas sirna hordoffii fi to'annoo qaamolee mootummaa gidduutti diriiree jiruun hariiroon uummataa fi mootummaa akka cimu taasisuu keessatti caffeen shoora olaanaa qaba. Sirni wal hordoffii fi to'annoo qaamolee mootummaa gidduutti diriiree jiru amantaan uummataa akka cimu hariiroon mootummaa fi uummata jidduu jiru daran akka jabaatu taasisuu keessatti qooda olaanaa qaba. Bu'uuruma kanaan raawwiin hojii baatiiwwan ja'a qaama raawwachiisaa amantaa uummanni mootummaa irraa qabu mul'isuu fi tibbana yaa'ii idilee 10ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 6ffaa guraandhala 7 hanga 8 magaalaa Adaamaatti taa'ameen gabaasni qaama raawwachiisaa dhiyaateera. Gabaasa qaama raawwachiisaa dhiyaatenis mootummaan naannichaa nageenya waaraa itti fufiinsa qabu qabsoo karaa nagaa filatu nagaa fi balballi banaa ta'e mirkaneessuun gama misooma qonnaan bu'aawwan qabatamaa guddina biyyaaf abdachiisaa ta'an argamsiisaa jira. Mootummaan hojii opereeshiniitiin tarkaanfiin fudhatu akkuma jirutti ta'ee humnoota gocha badiirraa of qusatanii maatii isaaniitti akka deebi'an waamicha karaa nagaa taasifamee fudhatan
gara jireenya nagaatti akka deebi'an taasifamaa jira. Mootummaan ammas taanaan qaama waamicha karaa nagaa fudhatee karaa nagaan qabsaa'uuf garaagarummaa jiru marii fi marabbaadhaan hiikuuf qophii ta'e wajjin faayidaa uummata keenyatiif jecha balballi nagaaf banne kan hin cufamne ta'uusaa mirkaneessuun barbaada. Ammas kabajamaa caffee kana fuulduratti waamicha nagaa dhiyeessuun barbaada. Jiruuf jireenya qonnaa fi horsiisee bulaa jijjiiruuf hojii xiyyeeffannoo olaanaan raawwatameen bu'aawwan gurguddoon galmaa'aa dhufaniiru. Haaluma kanaan bara oomisha 2017 keessatti qonna arfaasaan lafa hektaara miiliyoona 1.8 midhaan gosa adda addaatiin uwwifame irraa oomishni kuntaalli miiliyoona 32.8 dhibbantaan 73 argamee jira. Gama misooma qonnaatiin lafti hektaara miiliyoona 11.8 midhaan gosa adda addaan uwwisuun oomisha callaa kuntaala miiliyoona 369 argachuuf sochii taasifamaa tureen hanga ammaatti oomisha callaa kuntaala miiliyoona 314 dhibbantaan 86 sassaabameera. Birmadummaa nyaataa mirkaneessuuf inisheetivii qamadii jallisii baroota darban gaggeeffamaa ture ciminaan itti fufsiisuun bara kana lafa hektaara miiliyoona 4 misoomsuun oomisha kuntaala miiliyoona 163 argachuuf karoorfamee lafa hektaara miiliyoonni 3.39 dhibbantaan 85 sanyii uwwisuun danda'amee jira. Misooma bunaa sharafa alaa argamsiisuuf dinagdee biyya keenyaa hiikaa qabu utubuu keessatti shoora olaanaa kan qabu dhugoomsuuf bara oomisha 2018 kanatti oomisha bunaa kuntaala miiliyoona 18.4 sassaabuuf karoorfamee buna gogaa kuntaalli miiliyoona 16.4 dhibbantaan 89 walitti qabuun kan danda'ame yommuu ta'u sanyii bunaa dhaabbii biqiltuu bunaa bara 2019tiif oolu kiiloogiraamni 884 qophaa'uun fi biqiltuun bunaa dhaabbii bara 2018tiif oolu biqiltuun miiliyoona 2.9 qophaa'ee kunuunsamaa jira. Misooma baala shaayii babal'isuuf hanga kurmaana kanaatti ciccitaa baala shaayii miiliyoona 34 qopheessuun biqilaa bara darbe qophaa'ee bule dabalatee miiliyoonni 72.9 kunuunsamaa kan jiru yommuu ta'u qophiin biqiltuu itti fufiinsaan hojjetamaa jira. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu, carraa barnootaa qulqullina qabu kennuu, du'aatii haadholii fi daa'immanii xiqqeessuu, miidhaa dubartoota irra ga'u hambisuu fi aadaa, duudhaa fi safuu uummatichaa sirnoota kaleessaan badee ture bakka itti deebisuufis hojii gaariin fayyadamummaa uummataa mirkaneessan mootummaan hojjetamuun gabaasni dhiyaatee agarsiiftuudha. Oomishaaf oomishtummaa misooma beeladaa guddisuuf ji'oottan 6 darban kanatti sanyii kormaa doozii miiliyoona 1.6 dhibbantaan 84 dhiyaateera. Mala namaan diqaalomsuutiin sa'aan miiliyoonni 2.2 dhibbantaan sanyii kormaa kennameera. Hojii kanaanis jabbiin sanyii fooyya'aa hamma yoonaa 1794 dhalachuu danda'anii jiru. Gama misooma lukkuutiin ji'oottan 6 darban keessatti cuucii guyyaa tokkoo miiliyoona 59 raabsameera. Inisheetivii misooma dammaa milkeessuuf gaagurri ammayyaa miiliyoona 1.2 raabsamee jira. Barnootni bu'uura guddina misooma dinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyya tokkoo ta'uun lammii dorgomaa ta'e naamusaa fi amala gaarii qabu horachuuf akkasumas ijaarsa sirna dimokiraasii bulchiinsa gaarii dhugoomsuu keessatti shoora olaanaa akka qabu hubatameera. Carraa barnoota qulqullina qabu dhaqqabamaa taasisuun lammiilee baratan badhaadhina maatii fi biyyaa dhugoomsuu danda'an horachuuf hojjetamaa jira. Bu'uuruma kanaan gama dhaabbilee barnoota babal'isuutiin manneen barnoota bu'uura boruu 19,352 dhibbantaan 95.5 sadarkaan tokkoffaan 16,143 dhibbantaan fi sadarkaa lammaffaan 1,408 dhibbantaan 99 irraan dhaqqabsiisuun danda'amee jira. Hojiin barnootaa hojii bu'uura dinagdee biyya kanaati.
ta'ee hojii bal'aa kan gaafatuu fi hirmaannaa qaamolee garaagaraatiin milkaa'uu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'ee akka godina keenyatti hojiin bal'aan akka mootummaatitti inisheetifoota garaagaraa bocuudhaan gadi buusuudhaan akkasumas tiraansfoormeeshinii barnootaa gadi buusuudhaan hojiin bal'aan isaa hojjetameera jechuudha. Fayyadamummaan uummata keenyaa kan mirkanaa'e gaafa kana jennu immoo wantoonni xiyyeeffannaa barbaadan gama barnootaatiin bal'aanis akka jiran kan namatti mul'isudha jechuudha. Dhaqaa'ummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf hojii hojjetamaa tureen joottan 6 darban keessa pirojektoonni fayyaa 108 xumursiisuun kan danda'ame yommuu ta'u, roodmaappii fooyya'insa sagantaa paakeejii ekstenshinii fayyaa hojiirra oolchuuf ijaarsa gaggeeffameen keellawwan fayyaa waliigala 140 ta'an tajaajila fayyaa guutuu akka kennan taasifameera. Manneen qorichaa hawaasaa 63 dabaluun waliigala manneen qorichaa hawaasaa 663 irraan ga'uun tajaajila akka kennan taasifamaa jira. Gama biraatiin du'aatii haadholee fi daa'immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannoo olaanaa kennamee hojii hojjetamaa jiruun dubartoonni miiliyoona 4.6 tajaajila karoora maatii waliigalaa tajaajila da'umsa duraa marsaa tokkoffaa haadholii 843 tajaajila da'umsa haadholii 1704 akkasumas tajaajila da'umsa booda haadholii 862 ta'aniif kennuun danda'amee jira. Sagantaa guddina daa'immanii dhaloota egeree gama hundaan ga'umsuun horatee qabaachuun milkeessuuf iddoo olaanaa qaba. Karaa ambulaansiitiinis haadha dhaqqabummaa irrattis haati dhiiga dhabdee hatattamaan dhaqqabummaa irrattis dhiiga kanneen namni haadha du'arraa hambisuu irratti waan gaariitu hojjetamaa jira. Akkaataan gabaasarraa irraa hafe malee wanni irraa irratan jiru jeetii yaada. Gama haadhaatiin wal qabate fayyaan dursa haati immoo lubbuu haaraa kennuudhaaf lubbuu ifii dhabuu waan hin qabneef fayyaa dursa jedhanii akkaatummaan kaleessa dhugaan jirtu laallee fi har'a gisee laallu garaagarummaa guddaa qaba. Haadha irratti dhugaa hojjete mootummaan naannoo Oromiyaadha. Haalli kun qabatamumaayyuu kanumatti itti tuqe haati jirtu maatii biraa kennuudhaaf maatii taanirraa kutuu hin qabdu akkaataa karaa dhiiga kennuutiinis haadha ulfa qabdu ulfarra laalamuunis karaa isbitaala tajaajilummaa isii haqa qabeessanitti argachuu irratti illee dhugaadhaan kunuunsaa jiranii jeetii yaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaa Oromootiif xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa kan jiru yommuu ta'u, galmoota qabsoo Oromoo bakka isaaf malutti ceessuuf tarkaanfiin haaromsa aadaa Oromoo labsamee hojiilee gurguddaan hojjetamaa jiru. Haaromsi aadaa keenya aadaa siyaasaa boodatti hafaa fi wal balleessuu kan hambisuu fi gara duudhaa ilaameetti kan fuulleeffachiisu, dorgomummaa keenya kan ol kaasu, malaamaltummaa kan fafeeffatu, akkasumas dhaloota barnootaaf teekinooloojiin kan ijaaru akka ta'u, of ta'uu, wal ta'uu, waliin ta'uu fi waliif ta'uu irratti bu'uureffatee kan gaggeeffamu ta'a. Dhugaadhuma qabatamaa uummata keenya biratti gama misoomaanis gama nageenyaanis haaromsa aadaa uummatni Oromoo eenyummaa isaatti akka deebi'u, aadaa isaatti akka deebi'u, duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'u, safuu isaa ganamaatti akka deebi'u hojii qabatamaan uummata biratti hojjetamedha kan dhiyaate. Kanaaf gabaasni kun waan dhugaa lafarra jiru, waan dhugaa uummata bira jiru, waan qabatamaan immoo ijaan ilaalamu, waan dhaga'amu qofa otoo hin taane waan qabatamaan lafa jiru waan ta'eef gabaasni kun gabaasa dhugaa mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan qoree hojii raawwachiiftuu mootummaan naannoo Oromiyaa caffeedhaaf dhiyeesse gabaasa dhugaati. Miseensonni caffee gabaasa qaama raawwachiisaa baatii 6 dhiyaate giddu galeeffachuun gaaffii fi komii lafarraa harkifannaa gama bu'uuraalee misoomaa daandii bishaan fayyaa fi qonnaan jirus kaasaniiru. Daandii asfaaltii Jimmaa Limmuu Saqqaa wal quunnamsiisuu fi naaddaa Tarcaa dabalataan daandii Finfinnee Jimmaa Mattuu wal quunnamsiisuu harkifannaa jabaa waan qabuuf dubbiin kun utuu xiyyeeffannoodhaan ilaalame. Pirojektiiwwan bishaanii Amarabbaa Indatoo hawaasa naannoo Indatoo aanaa Roobee keessatti rakkoo guddaadha jecha inni qabne kan biraa Saamira Kolbaa marsaa lammaffaa aanaa Leemuu Bilbiloo keessatti
xiyyeeffannaa osoo argatee boolla gadi fagoo ijjaajuu sadaqaa rakkoo dhiyeessii jeenetaraati aanaa suudee keessatti osoo sirriitti xiyyeeffannaa argate. Qorichillee hin jiru jedhamnaa nan jedhu gaafin yeroo hawaasa mariisifnu ka'aatii jira waan ta'eef naannoo sanirrattis biiroon fayyaa kana furuudhaaf maaltu hojjetamaa jira. Hooggantoonni biiroolees gaaffii miseensota caffee irraa ka'ee fi deebii kennaniiru. Biiroon daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaas hanqina ijaarsa daandii lafarraa harkifannaaf sababa ta'an irratti tarkaanfii fudhatee kan hafan xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Bulchiinsa daandii federaalaa wajjinis mari'achaa jirra waan ta'eef isaan rakkoo kana keessatti jiru furuuf kontiraaktarii irratti bakka tarkaanfii fudhatamuu qabu tarkaanfii fudhachaa bakka mirgi daandii rakkisaa ta'etti immoo caasaa keenya wajjin hojii hojjetamuun nageenya irrattis mootummaan hojii bal'aan hojjetamee jira waan ta'eef baay'een isaanii hojiitti deebi'anii akka hojjetamaa jiran akka hubatamuuf barbaadeeti. Biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaas harkifannaa gama piroojeektiin jiru furuu fi hojjechaa jira. Kan akka Aggaaroo, Jimmarraa, Shawaa Lixaa, Baallamii, kan akka Arsii, Abbaa Jamaa, Baalee fi Baala Bahaa immoo miyoo gaasaraa jedhaman qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Biiroon Fayyaa Oromiyaas hanqina gama dhiyeessii qorichaan jiru furuu fi xiyyeeffannoo addaan hojjechuu irratti argama. Qoricha maallaqaan miiliyoona 800 ol tilmaamamu galee jira. Manneen qoricha hawaasaas babal'isuun itti fufee jira. Barreen gaddaa 600 gahee ture. Amma bara kana 63 dabalamee 663 geenyeerra. Gabaasa dhiyaateenis dhugaa qabataman fayyadamummaa kutaalee hawaasaa sadan mirkaneessan lafarratti mul'achaa jiru. Kan dura boqqolloo qotaa turre, gisiidhaan boqqolloo qotaa turre, barumsi dhumnaan egaa qamadii qotaa turre. Qamadii utuu hin jibbin, qamadii utuu argataa jirru muuzii kana dhaabne immoo deebine. Muuziin kun immoo kun waan argaartanidha. Gamana kana keessa jira karaan arginee hin beeknu, ijoollee kana arginee hin beeknu. Namoonni hin beekne bareechuudha. Waa'ee sababa muuzii kanaatiif. Inni kaan gara mana ijaarrachuutti adeemaa jira. Inni kaan immoo gara sangoota cimdii 2-3 godhachuutti jira. Wanta adda addaatti hojjechaa jira. Namni hojjetee namni gara kuteenyaan hojjetee kan hojiitti gallee jiru akka koottis ta'ee akka warri moollaa kun naannoo koo jiranitti bu'aa guddaa nu agarsiisee jira. Qamadii kun edda waggaa 5 dhufii galee adda gara gahan galee jiru. Waan dhoksaan qabnes mul'ata gaarii ta'ee amanamaa ta'e irratti abdii qabnaa jechuu koodhan. Mootummaan abbaa jijjiiramaa ta'es imala isaa badhaadhinaaf qabu saffisa dabaluun biyya badhaatee fakkeenya Afrikaa taatee fi tarree biyyoota guddatanii hiriirtee uumuu fi fuulduratti ariitiin tarkaanfachuu irratti argama. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii haga badhaadhinaa dhimma gabaasa qaama raawwachiisaa yaa'ii idilee 10ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 6ffaa caffee Oromiyaa irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kana Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.